أما أنا بدر مالي ولك بمني هريرة باني في جرنا هذا فاتتي فيديو سي يرقم آتي هريرة باسفتي في jechuun ani injiraamti بكا إندين كسيفت جتشون كان جدين إندين كسيفت تنجا keessoodhaaf caalaa bar jaalalli ka keessoo caalaa bar لا سيكا Jimmaa كيسو lubbuuti yaati ijoollee jimmaati. Rakkoon qabu ijoolleen jimmaa keessoo nama jaalatti dhugaa feeti. haadha faate dhugaa rabbi wallaa baay'ee si jaalladha. Wallahi billahi. Maal goota mucaa kana biraa? Maal goota mucaa kana biraa? Homaa akkasumaan. Oolzi jedhama abbaa qabeenyaa Baalee Ginniirii. Ol baradhuuri. Nama ijoollee keessanii waliin haasa'uun hin danda'amu? Dubbisuun hin danda'amu? no wal baradhuunis hin jedhee bara oozaa. Okay. Jechuun maal goota mucaa kana biraa jettee? Waan fi afaan Oromoo Ingiliffaa biyya Faranjii waan fi obboleettiin teennee si jirti biyya kam jirti? Ingiliffaa malee No afaan haasa'uun hin danda'amuuf hin jenne bar caaltiyyee. Ani jechuun isa biraa maal goota jaalalaan qilee irraa si darba jedheeti siif sodaadheeti malee osoo siif sodaadheeti maa waan biraati ka yaaduuti oozaadhaan wal baradhu siin jedha hin jedhu bar. Okay. Akkasii wal baradhaa. Galatoomuu isatu iyyuu bare anaaf si iyyuu asirratti iyyuu isatu anaaf si waliif fidee iyyuu baraan waggaa meeqa jechuudhaati gastiillee naman seensistu geemiillee naman seensistu. Na ergattee geemii moo fooloo yoolii kan qabnu akkamiin na ergatte? Ana fooloo si godhee jira ka guyyaa meeqa sitti ergadhe suma dubbisuu malee silayyuu si waliin taphachuuf himti geemii. Lubbuutii yabarsanii miti baraan gastii kana amma yoo. Garuu soo achi jiraadhee jechuudha. Simannaa ani sii godhu. Baay'ee tokko bakka addas na jedha ture garuu wal jala dabarfannee maal godhu. Habiibti lalaali amma gastii gizee nama galche warri gubbaa kanaa hundi tokko kana dinqisiifatu jira tokko kan rakkina qabutu jira namni hundi jechuudha argitee amma yoo si takkittii galche warri jala kana jiru ammoo na komata. Kanaaf jecha hunda isaanii koomentima dubbiseeti manqee jiqqixuma takka allaala malee jaaladheeti miti jechuudha. Nama hunda gastii galchitee affeeruudhaaf ammoo baay'ee ulfaata wallaahi. Dhufee laal guyyaa meeqa habaaboo ol darbadhaa wooma keessaa qabu ol darbadhaaf itti barreessa oomaa takka. Obboleettiin teennee ajaa'ibaati. Wallahi amma akka himee mirqaan amma ishee arguudhaaf si dhagahamaa jiru maal si dhagahamaa jiru. Meen poointiin Onneen kee laal akka danna dhahataa jirti. Bakka haadha faatee bakka jechuun bakka miira guddaa keessa. Wanti guyyaa rabbi jedhee malee hin taatu bara amma ammallee rabbumatu wal argaa jedhee malee. Amma waan sadhiis hooma si dhagahamaa jiru bichaa dhume waan isheerra. Bakka onnee mata kana na dhahachuu jira bakka haadha faatee dammoo manaamaan argee jira waan si ajaa'ibu waan ta'eef. Taphii isa manaa baan qubee naggoote haati faata jettee asli himatte sani yaad. Ana. No. Isii miti. Koyi bara haati faata manaa baan ka qubee naggootu argee. Dubartii immoo. Wallahi asli bira seente. Kanneen gadda dhaggeeffataa ture bar jala taa'ee dhaggeeffataa ture anuu kolfee garuu jechuudha. Si'iif maakii wallahi laazim manaamaan isin arga. Sitti kaa'ama sitti kaa'ama. Ana itti kaa'e. Allahu akbar. Ana itti kaa'e jetti. Wallahi itti faata ka qubee naafeetu argee. Walitti godhachuu eegalanii amma. Ati yoo mee maal agartee too maal agartee buleetti ishii maal agartee? Qoy wallahi komiirraa qaba isiidhaaf maakiirraa. Isinitti madda na dhaggeeffadha wallahi tuubiin atillee na dhaggeeffadhu manaa manna dhufanii jechuudha. Haati faaxeetii fi maakiin. Nama lama Haati faaxeen dhaga'amaa sagaleen kee. Yaa ni dhagama. Jidduutti waa si gaafataa deema dhiifama ishii. Nama lamaan bakka takka isheen dhufa moo bakka waa si dhufan? Nama lamaan wajjuma ta'anii nama lamaan dhufan. Badii yookee. Achi booda wallahi manaama hunda himuun hin taatu huccitiidha beekta. Fichiidha godhan mana waa wahiitti irratti jechumarraa haati faadhee garuu miskiina sii galee sun maakiin qabdee nafaana fiiddi beektaa na rukutuuf. Haati faadhee garuu hin dhowwitiini. Jesu duuka fiidimoo maali nama maasaari amma fichii wati sii kennu ani akkaataa jirsu godhan sii kenna sii galee. Haati faadhee miskiina amma kan manaa baadhee re'aanitii miti manaa baadhee haati faadhee miskiina ishiin ammoo shariiti maakiin maal si godhuuf shariiti. Maakiin na ariiti.
na ariiti haati faatee garuu narraa dhoowwitiin. Dhiisiin abboo dhiisiin jetti wallahi isuma dhugumaa isiin na rukutti isiin haati faatee dammoo narraa dhoowwiti. Maakiin guyyaa wayiillee na dhufte maakii tokko qobaatti arge tokko haadha faatee waliin lama ta'anii na dhufan. Ati ibsaa jala jettee turte isheen dur? Lakkiin jana jenne. Kun namaa sadii ta'ee akka namaa suraa qabdaan. Ibsaa jana jante jettee na tumti isiini garuu hunda himuun hin taatu kaa. Abboo obboleettiin ta'e nama naaf osoo hin ta'in yaada himaa jirti. Yaadaa miti dhugaa rabbi manaan hin sobamu gaa manaan hin sobamu osaa. Amma iccitiin manaa bakka amma ibsa. Obboleessi keenya ati ibsaa jana jantee jirta naan ibsaa awwala manaa keessa hin jirre eessaa itti fidee ibsaa itti dabalte. No amma isiin manaa bakka keessa naan jirti. Hunda hin himuun jedhee baran durumayyuu iccitii qabaa garuu hunda hin himuun jedhee baran. Wanno ibsaadha hojii. Meetiin likkii jirti saamee fichii manaa ballee akkasuma saabu. Atamma hunda tuquu qabdu obboleessi karaa ibsaan beera fagaadhu lubbuu ta'eeti barbaadde. Laassi. Haati faatee garuu naaf jirti kun amma achittuu manaa maanuu narraa dhoowwite ammallee zaayiraallee narraa dhoowwitillee haati faatee naaf jirti hin sodaadhuan. Akkan haadha nama maraati isiin hunda dandeessuudha. Galatoome garuu haadha faatee dhugaa narraa dhoowwuu keetiif galatoo. Maaliifii maal akkamii sirriitti yaada qabdaa? Ani yaadan qabu manaamni akkuma abbaan itti hiikkatetti jedhanii. Ammallee manaaba kanallee yeroo himtu nama jaalattu malee hin himin jedhanii manaaba gizee himamu jechuudha. Nama jaalatanii dhugaan sirri jaalatanii malee hin himanii. Taani immoo maraamni akka abbaan hiikkatetti abshir keeri maaf inshaallah. Ani hiikkaa manaaballee hin beeku garuu. Garuu namni wal rukutuun manaama wal jaalachuu jedhanii maal jechuu akkasumaan dhugumaa garuu nama wal jaallatu jedhan. Anama dhugumaan isin jaalladha keessuma kiyyaa isin jaalladha. Manaamni tokko tokko an beeku. Bootti halkanii akka sargiititti ifa ka fudhatantu jira. Halkan yoo bu'eedhatte akka sargiititti. Isa kaayiroo turte ijoolletanii agartee? No maakii argee garuu isiin argine kaa isiin qaqqaban. Isiin erga anachi deemee dhufte haati. Eessa jirta ammaati? Anachi hin jiru achi deemee jira. Eessa jirta jette malee obboleettiin ta'e ati achi jettaan jira. Anillee waan san eegaa jira miree maa inni ati maa afaan maddabatu. Suutee fadhoote bakka jirtu ishee. Gurratti miidha. Eessa ati dhugattu? Hin beektu ati. Ani hin beeku jechuun maxxanee kanaa. Tuwiin qoratee fidee ka'ee eessa jirta dhugattuu jedha lafi. Tuwiin kun bar. Akkasiin hin dubbanneef yaar. Wallahi. Inni hin beeka dhugaa bakka hin jiru hin beeka himiif wallahi tuwiin himiif rakkoo. Ani dhagee malee dhugaan achi jiraachuu siin beeku garuu komantii namni akkas jedhu akkasuma jaraman jirtee ni weesse. Nasraa gochi deemtanii? No. Karaan nasraatiif karaan kiyya tokko miti. Jechuun ispoonsar hin jiru jedha bar UN maaniin miree warri jaarmanii deemu. No haadha faatee nama baay'eetu bari nama baay'ee miti jechuudha kan intinaadhaan deemu karaa lafaatiin ka deeman jiru. Karaa deemsan haadha baay'ee ta'ee min barbaannaa tafaateetti. Anatu deemu obboleettii teenya tan ani viidiyoo isiyyuu argeera. Kamaali? Yaa laayik gootee jirtayyuu si argee jiraanu. Laayik godhee raayii hunduu? Yaa amma fuulli waan biraallee nama himteen. Laayik bichaa godhee binetam. Yaa laayik godhee jira. Baharaani haadha faatee koo adi baharaani okay. Bahara. Akkan. Liibiyaa. Lubbiin namarraa kaffal. Haadha faatee koo eenyu namarraa kaffalaree ofumaa kaffalatta kaa. Miliyoona Itoophiyaa ammoo. Ani koo achirraa ka'ee bar miliyoona yuun caala malee. Asii jaarman deemuudhaaf. No. Wayita dura Liibiyaa deemtu bar miliyoona baasa jetteeti miti haadha faate amma akkas ta'e malee. Yaa Kaayiroo irraa Liibiyaa deemta. Liibiyaa irraa dammoo bishaan deemta jechuudha. Liibiyaa irraa jechuun markabaan deemta bishaan. Maal gochaatti himtanii dooniin maal haadha faatee bultuun jirtu si jambar. Addatti dooniin dalagamuu fi qabaadha. Addatti malee waan akka maayini fuudha rabbeeyyi.
ما ربي نمني أنا فرد أنا جالة فرد ولا هنجرتو يا توي karaa sadiin ka deemimu. Warra Bishaan gugurraachi kun obboleessa warri kee. gugurraachi kun kan haadha faadhee lama baasan meeqa jiran kan yeroo jarri gar tokkichaan doonii yaabbatan dooniin asiin gallixxee asiin giddiin qabamee ol deebifamu meeqa jira. Kana barka jennu. Dooniin sun nagaan gayaa taphni amma achi. Haadha faadhee Asii baru doonii osoo kan Ameerikaa jiran deeman jedhani. Badru ati hoo seenaa kee itti himte? Iyyaabbattu malee waan fi doonii bishaan jaallattan Wallahi yaabbadha jiran Ameerikaa deema osoo jiran yaabbadhaan. Ante qofa bishaan daakeen beeku jala itti gadi buunaan jaluma gattareetu malachumatti hafa diqqoo mallee waliin deemu. Haadha faadhee bishaan daakuu beekteef daakuu wallaaltee miti bar bahaara sana keessaa namni daakuu beekuyyuu otoo wayitii akkamitti ba'a. Daakee bahuu hin danda'u bar namni. Injira gootni bara xaaliyaanii ka daakee bahe. Karabbiin lubbuu isaa guyyaa Inni garuu ijoolleen kadhaa kan jiran keessattuu ijoolleen bahalee sirriitti danda'a bishaan daakuu hin danda'ani bar. Daakanii akkamitti bishaan bahaara guddaa keessaa bahanii achi helikopterii dhufee fuudhaa bara achi keessa daakuu jechuun yaani haga tokko of danda'a. Haa jechuun bar daakuu akkasitti daattee bishaan san garba san qaxxaamurtee bahuu osoo hin taane lubbuma tan teettee wayii bishaan san ofirraa iyyuu wanna godhuun bar waan takka bar. Ana fakkeessa gabbuunaan achumaan jala gattara akka sooftii keessa bu'eetti meeshaa walleen tattaaffadhu. Haadha faatee asii waa jedhaadhanii dafii dooniidhaan mokkori. Nama akka keetii bishaan hin nyaatu awwalayyuu osoo itti gad darbanii bishaan gubbaa kana tabsiisaa homaayyuun godhuudhaan. Amma bishaan ana danda'ee gubbaa kana na tabsiisaa lafatti dhiirmaamma doonuu na sodaata. Haadha faatee dhugumaati amma hin sodaattaa? Bahaara kana osoo deemisiin jedhan deemtu. Jirtu laan qurxummii sodaadha viidiyoo tokko argee asii doonii irraa. Qurxummii san haadha faatee kan jechuudha televizyiinii irratti yeroo laallu san. Qurxummii qaamaan argee. Yaa kan oluu taalu sana guddaa san. Warabbal kaabasii asumarratti ol bahee ka'ee asumarratti kan ati ilaaltu akka seexana wayiiti bakka achi gama sanatti immoo argita asirraa ka'ee gama sana ba'a jechuudha. Dhufeetuma markaba biraan akkana ol mul'atee ka'ee afaan isaa jechuun isa guddaa akka sanaa miti. Garuu hin jiraa miti irree giddu galeessi asii ka'ee gama sanatti argita bakka. Maammadoo fi Bahaara maaltu tokko godhee Maammadoon osoo sodaatu baatee na ajaa'ibaa. Bahaarri nama kageetiin danda'u. Laki abbaan yaani nuyi wallahi laga xiyyaaruma sa'aatiin achi si baasu waan afiiko wallahi laazim xiyyaaruma keenya bishaan wayititu jira laga keenya jechuudha bishaan jira xuuxuu hin jira miti irra ce'anii gama keenya asbaan kana jira gaafa akka malee roobee isiin sun guutte ani laga gama bula malee asin bahu. Ati ganda kenna bakka. Mammaa kan jira beektaa ganda keessa. Bishaan jilbaa olii jilba kiyyaa miti jettee ani hin jiru. Wallaan jilba kooti miti. Haadha faatee dildilli hin jiru maa kan keessanii karaa biyya keessan fakkeenyaaf jala bishaan. Noo laga xiqqoo takka jira barta gisee kun wannoodhaa keessa uttaaltee hagama baataa bar. Uttaaltee hagama fiiddee uttaaltee gama kabaatu jira bar. Angara bishaan xiqqoodha jechuudha sun. Gaafa guuttallee siin akkasii nama bishaan xiqqoo isima san yoo guutte jettee akka malee guutte akkuma gubbaa kanarratti akkana ol faca'aa isima san nasin ceewwan. An bishaaniin qoosaan beeku. Bishaanii fi biddaan hin qoosan. Anu baay'ee sodaadha garuu wallaahi laazimmi naanumaaf bishaan tuna kaasnaan itti deeme malee baay'ee sodaadha. Isin waan biraa jettanii obboleessi keenya kun na ajjeesee oolan. Obboleessi keenya kan isin argitan kun Bahaaratti na jiisee oole. Kuwini moo? Wallahi billahi abdii isaa jechuun osoo rabbii kiyyaa abdadhe uummata akka kan ta'an abdii isaa obboleessi keenya Bahaaratti utaalee akkana daakabee taseeraan daakaa jira. Ani ilaalan yoo inni ilaalu edaan inni rakkatee of duuba zoora. Ana eegaa jira see. Maalitti asiitti taree oole aandammoo akkuma haadha faadhati bishaan asii seenee jennaan inshaallah achitti bishaan ol nama deebisee fa'aa nama ajjeesaami. Ani seenaan seene bakka dhaqa. Maagariin ti'a mandaatti waabeen beektanii miti waabee giddibii. Wallahi akka barbaadde akka qurxummii kanatti jala seentee jala yeroo kuna nama fudhatee nama leeqimsee jedhe fan baafti maazariin tu sirriitti jechuudha. Ati eenyu baatare Waa kan biyyaatiif
tibar. Gibeeti moo akka jechuun bishaan guddaadha waa Jechuun beechuun. gibeeti jechuun waa bee giddibi jedhanii bara asii kabdisan bishaan ciisaa bar bishaan asiitii miti. Anyway, satamma waan fi deemi rakkinan qabu si lemiti shi birmannaa wali daakii beeku asir baay'ee jira jaarfiloo Hin deemin. ni dhufa waan ta'eef Wallahi laazima dhafaate hin deemin. Inni iman deemin bishaan karaa Liibiyaa ansii hima wallahi isa si. Ati yoo deemuu barbaadde Wallahi bishaan yoo deemuu barbaadde dhafaate qurxummii wayii leenjisi qurxummii wayii. Andi maafuu hin deema jettee inni yaateen anu amma Liibiyaa yeroo dhufe jechuudha. Waan ofii ani yeroo Liibiyaa dhufuudhaaf yaada jechuudha. Dura baay'ee nama waa'ee Liibiyaa natti dubbatu imayyuu bakka jalaan dhaggeeffadhu ture. Amma ka'ee deeme ammuma murteessee jechuudha toon dura itti yaadin. Garuu erga sanaa naagalee hedduu tokko baay'ee tokko bakka natti dhagahamee ture baay'ee tokkochitti rakkadhisaniifuu wallaahi ulfaataadha. Bahaara jechuun kan namni osoo si biratti markabni lixee nyaatamu akkana ilaalaa bira darbitu bar. Markabi akkanatti osoo nu laalu markabi akkamatti gallixu bakka fayyumti isaa jechuudha fuuldura keetii. Baga rabbi keessas baasanii wayis amma alfaa ta'e fakkeessee mi'attee rabbi. Maanu asfarraata silaa nama ganaa bahara deemu In deeme wallaahi laazim. ani Liibiyaa jira. Mudiin qabatanii haadha faatee raftuu maa waan bishaanii maana malee seenaa beekame saaboo. Haganaas amma torbee nama laayiviin dhuftu saabaa bishaanii. Bareeda. Kottaa Liibiyaan bareeda jira. Wallaahi Liibiyaan bareedaa miti. Wallaahi bareedaa miti. Xalaati kiyya kara Liibiyaan deemin garuu an akkas jedha kara kiyyaati. Wallaahi. Silaati faayee dallaalaa taate miti. Kaayiroon diinni kiyya kaayiroon dhufin jedhaan. Haati faatee Liibiyaa deemte akkuma tuyyuu jette takka baharallee yaaddu gara biyyaallee galagaluu yaaddu. Achitti dallaalaa taatee dhiiga ilmaan Oromoo achitti gadi dhuudi. Abiibii maal taate ati? An Liibiyaa galseene jennaan moo? Achi ilaalee haalli qilleensa ulfannaan achumatti hafa. Kana jedhaafas hawaalaadhaan biyya jiisi taate. Wallahi achumatti hafee jarattiidhaan walii galee jarattiidhaan hojii kiyya seena. Tokkicha namaata isaa ka'uu dhiisuu danda'a rakkoon isaa beektaa amma laa itti deddeebi'uu. Yeroo meeqaffaadhaan baate? Yeroo ja'a. Allahu akbar takbiir. Alhamdulillah tana caaltullee argadhe. Bishaanirra yeroo jaamu. Wallahi Allah shaahideen wallahi si'a ja'a deema. Si'a shan deeme ja'a farra seen. Maali yeroo jaa? Tasaa kan yeroo kan qabamee deebi'aa yeroo kan karaatti masritti badii baay'ee balleessuun oolta. Saniifi miti obboleessoo ani beekta Liibiyaarraan iyyuu miti ka seeneyyuu Tuunisiyaarraan seeneyyuu an Liibiyaarraan inta saakkaanii si'a lama mokkoreen didee Tuunisiyaa seenee achi booda achirraan dammoo si'a afur mokkorechirraan seenee jechuudha. Tuunisiirraa si'a afur moo? Yaa Tuunisiirraan si'a afur mokkore Liibiyaarraan si'a lama. Hagatu wal dhabdan nama wayite. Anta biyya an deeme maraayyuu deddeemtee jirte obboleettiin teenne. Achirraan deeme amma wallahi nama hedduu nama wajjin magaazina fa'i keessa turre namni sibiraa dhumate hin jiru. Jechuun markaba ani keessa jiru osoo hin taane ka dudduuba kiyya jiru keessaa gooddinyooti kan kun namni ani beeku namni waliin turre ka du'antu jira. Maqaa rabbiitiin nu qabe tokkollee rabbii jedhaatii waa ofii sana fuuyisaa illee ni fuuta rabbiin gara keeriin qabu saaboo jira saaba akkana wallahi. Ati waan ofii fitinaadha kaa maal godharree fitinaadha carraanii akkasuma akkas nama goote maaliif garuu maaliif haadha faatee kan dhale ittiin jedhamu akka meeshaallah ottee jedhee. Fuuyisaa beeta wallahi. Anyways maanni beeta imagine amma osoo Maammadoo tokko tokko kan jiruun halkaa fi iddoo kanatu deema. Badru ati meeqa mokkorte? afurii sin afur fayyuma sadafa baay'ee saabu. Itoophiyaa irraa kaa'ate. Yemen Itoophiyaa irraa afur shan kan jedhamu kun baharan deemtaa poolisiin si qabaa hin deebita hin hidhamta. Mana hidhaatii baatee ammallee ganzaba walii qabattee deemtee mokkorte. Poolisiin si qaba hin deebita. Ammallee mokkorte poolisiin si qaba hin deebita. Maallaquma kana cabachabdee macarrashaa irraa akkasiin namaatti sakka.
Poolisii qofa fa'i miti barra koo nama intinaan fa'i karaatti tabalaasha amma gaafa ji'a ja'affaa keessa jechuudha 2023 namni baay'een bakka meeditiraaniyaa sanatti dhume sana argite. Wanti sunillee akka addunyaatti baay'ee gadhiisaa turan gaafa sana nullee viidiyoo guyyaan waraabanii turan nuuyyuu gadhiifamne. Gaafa sallaal gaafa san nuti dammoo tuunisii deebinee tuunisii seenne nuti. Gaaf kam meettisil? Markaba keenyatu hafe gaafa san nuti intinaadhaan jirra. Boottiidhaan. No 2023 ji'a ja'affaa keessa. Kawannaa itti buletiin teenna. Gidee walitti tokkosan tokko gidee sanneeta. Waggaa darbe kana jechuun nama baay'eetu dhume guyyaa gaafa sanaa. Gaaf dooniin gubate jettamoo gaaf walitti tokkosan. No markabi tokko nama 600 baadhatee nama 600 ka jiru meeditiraaniyaa keessatti hin garagalleen dhumanne namni sun. Yaa dhagayeera. Kan biraallee yoo xiqqaate nama 1000 meeqa dhume gaafa san. Guyyaa gaafa sanii nullee guyyaa gaafa sanii bishaan irra jira nullee bakka sanaa zoorree deebine tuunisiyaa seenne jechuudha. Bakka jarritti dhuman sanarraa. Baga rabbi si baase please haadha faayidee yaada waan akkaan naaseen please. Amma silaa maal inni kakkana dhumiinsa kana ga'e maal inni fakkeenyaaf jechuun rakkina dooniin sun qabu moo rakkina shufeeraati moo kun bahee kakuu. No bishaani. Haadha faate bishaantu sitti karaa kanumatti deemaa nagaadhumarra deemaa jirtu bishaan bakkuma inni sitti dhufu hin beektu. Bakka ammuma ka'ee bishaan guddaan kun dammoo hedduu ulfaata. Sila makiinaa wayii seetamaati doonii alfaatee rakkina shufeeraati moo rakkina dooniiti ga'eetu bahararra deemaa bara. Argee bara fakkeenyaaf. Dooniin kun asii liqimfamee kun karaa san kute inuma kutee deema. Ka isa duubaan dhufu ni liqimfama. Bishaani yaa qadaralleedha bishaantu sitti karaatti jechuudha. Laalti wanna godhe ammoonni godhe. Ijoollee liibartullee baay'ee miira keessa seentee jirti caaltuun boleettiin teenna. Inshallah guyyaa tokko anan anas sooshaal miidiyaa kan interfiisii godhan dubbattaa. Bishaan saaltooni qabaasa jedha tokko. Saaltoo maali? Bannee qaba malee saaltoo ajaa'ibaa qaba bishaan. Saaltoo ajaa'ibaa qaba. Saaltoo maa inni beektaa? Saaltoo jechuun karaa wayita akkana deemtu waan guddaa waan akka irraan utaa.